Gabaasni dhaabbata McKinsey & Company jedhamu tokko waa'ee hojiiwwan fuulduraa yeroo dubbatu hojjettoonni ogummaawwan ifumaan hojjechuun rakkisaa ta'an takka immoo ogummaawwan ilma namaa roobootoonni takka maashinoonni ilma namaa bakka bu'anii hojjechuu danda'an haa ilma namaa qacaruun hin barbaachifne kan rooboota chaatbootiin takka immoo maashinni hojjechuu danda'an osoo hin taane hojiiwwan maashinootaa fi roobootoonni hojjechuu hin dandeenye kan isaaniif rakkisaa ta'an kanneen akka waa kalaquu fageenyaan waa yaaduu takka sirriitti gaffageessanii yaaduu critical thinking qajaaniin kana fi ammas dandeettii akka rakkoo furuu irratti xiyyeeffachuu qaban jedha. Namoonni addunyaa ammaa keessatti bara kanaa fi fuuldurallee dorgomaa ta'uudhaaf hojjettoonni bifa sirriitiin qacaramuudhaaf ogummaawwan ifumaan hojjechuun takka immoo automation kan jennu jechuudha. Maashinni tokko matuma isaatiin akka hojjetu takka immoo roobootiin tokko akka waan sun hojjetu godhuudhaaf rakkisaa ta'an kanneen akka waa kalaquu gad fageenyaan sirriitti waa yaaduu xiinxaluu hojiiwwan wantoota kanarratti xiyyeeffatan hojjechuu irratti fi ogummaa kanaaf barbaachisu horachuu irratti xiyyeeffachuu qaban jechuudhaan gabaasni kun ibsa. Ogummaawwan rooboototaa fi maashinoonni hubannoo namtolchee qaban takka immoo artificial intelligence jennuun hojiiwwan hojjechuu hin dandeenye kanneen akka waan haaraa kalaquu yookaan tolchuu rakkina furuu fi kan wantoonni kana fakkaatan hojiiwwan hegereetiif if qopheessuu keessatti haalaan barbaachisoodha. Kana malees akkaataa itti fayyadama teeknooloojiiwwan haaraa fi ogummaawwan haaraa kan gabaan hojii addunyaa haalaan barbaadu kan iddoo kamittuu akka qaxaramtaniif namni hundi isin barbaadu isaan san barachuun haalaan barbaachisaadha.